Ijoollee abdii seenaa imala ijoollee Oromoo gurguramanii Itoophiyaadhaan gara Afrikaa kibbaatti. Ganna hedduun dura dubartiin lammii Afrikaa kibbaa Saandiraa Sheel mana kitaabaa Kooree jedhamu keessa kaataaloogii yookaan baafata wabii irratti jecha ijoollee Oromoo jedhu tokko ilaalte. Odeeffannoo jirus deemtee dubbifte. Seenaa daa'imman Oromoo gabrummaan gurguramanii. Ijoolleen kunniin eessa turan? Garam dhaqan? Horteen isaanii jiruum? Egaa akkasiin seenaan ijoollee kanaa himamuu eegale. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1888 fi bara 1889tti humni galaanarraa Biriteen doonii waraanaa HMS Osprey jedhamtu gargaaramuun bidiruuwwan 3 gabroota fe'uun gara ba'a giddu galeessaatti geessuun gurguruuf turan. To'annoo jala oolchuun garboota achi keessa turan bilisa baasan. Lakkoofsi ijoollee Oromoo bidiruuwwan kanneen keessa turaniis 204 yogguu ta'u, kanneen keessaa ijoolleen Oromoo 64 gara wiirtuu mishinariitti geeffaman. Garboota kanas iddoo Sheek Ootmaan jedhamu kan biyya Yamanitti argamutti geessan. Achiis Afrikaa kibbaatti. Waggoota muraasaan boodas ijoollee kanneen keessaa 17 akka ta'an biyyatti deebi'aniiru. Mishinaroonni Stookish iddoo Sheek Ootmaan jedhamutti argaman tokkoon ijoollee Oromoo 64 kanneen waliin gaaffiif deebii tolchan. Ragaan gaaffiif deebii kanaas hanga Dr. Shaandiraan gaafa sana argattuutti girgijjii yookaan shelfii mana kitaabaa keessaa iddoo tokkotti awwaalamee ture. Tarii seenaan ijoollee kanaa dhokatee hafa ture moo ammas seenaa ijoollee kanaa baruuf waggoota 100 ol eegna turre. Barruu kanaan qabiyyee kitaabichaa eenyummaa barreessituu seenaa ijoollee muraasaa fi dhimmoota biroo isin baruu qabdan gaaffiif deebii Dr. Saandiraa Sheel waliin taasifamee fi ragaalee kitaabicharraa argame qindeessineerraa daawwadha. Dr. Shaandiraan dhamaatii waggoota hedduun booda kitaaba mata dureen isaa The Children of Hope jedhu barreessite. Kitaabni kun kitaabota biroo kanneen seenaa uummata Afrikaa keessattuu kaambaa Afrikaa seenessan kaan irraa maaltu adda taasisa? Ijoolleen kun erga qabamanii kaasee hanga gurguramanii bilisa ba'aniitti seenaa jiru nutti. Seenaa Bishoo Jaarsaa. Gatii boqqolloo tokkoon gurguramtee barsiistuu taate. Dr. Shaandiraa Sheel ijoollee jaalattu keessaa Bishoo Jaarsaan ishee ta'u. Wal caalsisuuf natti ulfaatus cimina ishee hedduun dinqisiifadha jetti. Bishoon bara 1874 dhalatte. Haati ishee Dingatii jedhamu turan. Abbaa haati ishee bara hamaa bara Baalliyyaa jedhamu beekamu keessa du'an. Erga maatiin ishee du'anii booda garba maatii isaanii nama ture bira jiraachuu eegalte. Barichi hongee cimaan waan itti hammaate waan tureef mandara Gobbuu jedhamtu keessaa nyaata akka bitaniif namticha tokko waliin ergamte. Erga iddoo gabaa ga'anii booda namtichi gatii boqqolloodhaan gurguree deebi'e. Daldaltoonni Axaarii jedhaman gabaadhaa ishee bitanii gara iddoo warakaallaa jalatti argamtu Ancaarroo jedhamtutti geessuun daldalaa biraatti gurguran. Daldalaan kunis daldalaa biraa Adaalitti jedhamtutti gurgure. Innis Daawwee keessaa ba'uun Tajuraa geesse. Tajuraan magaalaa qarqara galaanaa Jabutiitti argamtu. Ijoolleen kaan wajjin Tajuraatti bidiruurra taa'anii imala erga jalqabanii booda sagalee dhukaasaa dhaga'an. Achiis bilisa ba'anii gara Yemeniitti geeffaman. Boodarras ijoollee Oromoo kaan waliin mishinaroonni Iskootilaandii gara Afrikaa kibbaatti fudhatanii iddoo jaarmiyaa Leveedoo jedhamtu geessanii galchan. Waggoota hedduun booda Leveedaalee keessa barsiistuu taate. Achuma barataa kan ture Frederick jedhamutti heerumte. Isaanis ijoollee 4 walitti godhataniiru. Ilmi intala Bishoo Neevil Alexander jedhamu namoota bilisummaa Afrikaa kibbaaf qabsaa'an keessaa maqaa guddaa kan qabu ture. Pirezidaantii duraanii biyyattii Neelsen Maandeellaa waliin odola Roobiin irratti waggoota 10f waliin hidhamee illee ture. Amma Neevil lubbuun haa jiraatu waa dhabuu waan hin beeku. Tolasaa Wayyeessaa barataa cimaa fi loltuu jabaa. Bara 1877tti naannoo Jimmaa iddoo Tibbee jedhamutti dhalate. Haati isaa Hataatuu jedhamti. Abbaan isaas lafa qonnaa bal'aa qabu turan. Akkasumas qotiyyoo 20 fi hoolota 15 qabu turan. Gaaf tokko Tolasaan naannoo qe'ee isaaniitii taphachaa ture. Namoonni 3 Tolasaatti siquun fardatu nu jalaa badee waa'ee argite jechuun gaafatan. Innis fardicha akka argee fi garam akka deemetti. Wayita kana Tolasaan jarreen kana shakkeera. Battaluma uffata isaa gogaarraa hojjetame achitti gatuun fiigichatti gute. Garuu jarreen kana fiigichaan jalaa ba'uu hin dandeenye. Reebanii qaqqaban. Ukkaamsanii caakkaatti galchan.
Jarri kun gara iddoo goda waraabessaa jedhamutti geessuun daldaltoonni garbatti gurguratan. Achiis daldaltoonni kunniin gara gabaa billootti geessan. Goda waraabessaa irraa adeemsa torban lamaati. Billoon kun godina Wallaggaa Bahaa amma kan Boonayyaa Boshee magaala Billoo jedhamtuuti. Achii booda akkuma ijoollee kaanii naggaadota yookaan immoo daldaltoota axaariitti gurgurame. Boodarras erga daldaltoota hedduutti gurguramee booda iddoo qarqara galaanaa Araayitoo jedhamtuutti bidiruun ceesisan. Tolasaan waraana Agrobooyer kan bara 1899 hanga 1902tti godhame irratti gama Biriiteen hiriiruun konkolaachisaa ta'uun tajaajileera. Iddoo waraana turerraa gara jaarmiyaa itti guddatee Lavoode jedhamutti waa'ee muuxannoo isaa xalayaa barreessaa turuusaa ni dubbatti Saandiraan. Waraanni namni nama ajjeesu fardeen dhukaasanii ajjeesuun daran garaasaa ammeessaa akka ture barreessaa ture. Achiin boodas Tolasaan gara biyyaatti deebi'uun hojii afaanii hojjetaa ture. Kanaanis wayita daandiin baaburaanni jalqabaa Jibuutii irraa hanga Finfinneetti ijaarame keessaa afaanii kun tajaajilaa ture. Bariilee Bookoo intala mootii. Bariileen intala mootii turte. Bareedina ishee jechaan ibsuun na dhiba jetti Dr. Sheel. Bariilee Bookoo bara 1875tti dhalatte. Haati ishee Turungii jedhamti. Maqaa iddoo dhalootaa ishee haa beekuudhaa baattuyyuu biyyi koo laga Gibeetti dhiyaata jetti. Abbaan ishee abbaa qe'ee yookaan chiif kan turan yogguu ta'u guddinni lafa qonnaa qaban naannaanii xumuruuf guyyaa tokko fudhata. Horii baay'ee sorsiisu. Mana isaanii keessa garba tokko qabu. Gaaf tokko warri Sidaamaa qe'ee isaanii tasa weeraruun maatii isaanii hunda fudhatan. Achiis mana Sidaama tokkootti ji'a tokko erga tursiisanii booda gara daldalaa guduruutti geessuun gurguran. Daldalaan kunis garboota hedduu qaba ture. Namtichi kunis Taajuraatti daldaltoota Adaalitti gurguruun achiis ijoollee durbaa 22 fi dhiiraa 28 waliin bidiruu galaanarraa imala eegalan. Imalli isaanii xumuramee qarqara galaanaa wayita ga'uuf jedhan bidiruun Ingilaandi dhukaasatti bane. Akkuma taate ta'anii bidiruu isaanii gara lafaatti ol baasanii keessaa baqachuun daggalatti guyyoota 2 dhokatan. Bosona baqatan keessaa qabamanii gara magaalaa Hirarig jedhamtutti fiduun gurguran. Namni Bariilee bite Abbaa Giraant jedhama. Innis doolaara 175 bitee bilisa baate. Gara giddugala mishiinarii iddoo ijoolleen kaan jiranitti geeffamte. Ijoollee gabrummaa bilisa ba'anii waliin jiraachaa turan. Liiban bultumitti heerumtee abbaa manaa ishee fi ijoollee isaanii 2 wajjin biyyatti deebi'an. Liiban erga biyyatti deebi'ee booda galmee jechoota afaan Oromoo afaan Ingilizii irratti hirmaachuun dhugoomseera. Kun seenaa ilmaan Oromoo garbaan gurguramanii warreen muraasadha. Waan nu daawwattaniif galatoomaa.